Akkam jirtu maatii chaanalii kana amma barnoota gabaabaan tokko isinii qabadhee jira. Gara barnoota kootti seenuun dura kanneen kanaan dura chaanalii kana subscribe hin godhin subscribe gochuun akka barnoonni yeroo yerootti gadhiifamu dursa isin ga'u taasisa. Barnoonni gabaabduu ani amma qabadhee jiru daa'imman harma haadhaa hodhan aannan gahaa akka argataa jiran haadholiin akkamitti beekuu danda'u kan jedhu irrattidha. Daa'imman harma haadhaa hodhan aannan gahaa argataa jiran haadholiin akkamitti beekuu danda'u kan jedhu kan hin kaasuu barbaade. Sababni isaas haadholiin hedduun hangi aannan daa'imni harma isaanii keessaa argachaa jiru ga'aa moo ga'aa miti kan jedhu yeroo hedduu ni gaafatu. Ofis gaafatu. Tarii tokko tokko immoo shakkii mataa isaanii aannan ga'aa argataa hin jiru kan jedhu of amansiisuudhaan aannan foormulaa yookaan aannan xaasaa bitanii kan daa'immaniif kennan jiru. Akkasumas aannan loonii fa'aa kan kennan jiru. Maaliif daa'imni aannan ga'aa hin jiru kan jedhu shakkii qabu jechuudha. Kanaaf haati tokko daa'imni ishee aannan ga'aa harma ishee keessaa argataa jira moo hin jiru kan jedhu akkamiin beekuu dandeessu yoo jenne, inni jalqabaa ulfaatina qaamaadha. Ulfaatina qaamaa yeroo daa'imni ulfaatinni qaamaa daa'ima dabaluu qaba. Ulfaatinni qaama isaanii yeroo yeroon dabalaa deemuu qaba jechuudha. Keessumattuu ji'a muraasa jalqaba ji'a 2 hanga ji'a 3 guyyaa guyyaadhaan giraama 20 giraama 30 dabaluu qaba jechuudha. Keessumaa ji'a 3 jalqabaa. Sanaa booddee naannoo ji'a 4 ulfaatina ittiin dhalatan dablii ta'u jechuudha. Dablii jechuun yeroo dhalatu daa'imni kun kiiloo 3 qaboo ta'e naannoo ji'a 4 ji'a 5 kiiloo 6 ta'a jechuudha. Naannoo ji'a 11 immoo kiiloo 9 ta'a jechuudha. Harka 3 dabala jechuudha naannoo ji'a 11. Kanaaf daa'imni ulfaatinni qaama isaa sirriitti dabalaa jira taanaan aannan gahaa argataa jira jechuudha. Inni lammaffaan hanga fincaanii. Hangi fincaanii baay'ee murteessaa. Keessumaa ji'oota muraasa jalqabaa daa'imman guyyaatti si'a 4-5 bobbaa ba'uu danda'u. Torbanittis si'a 2-3 qofas ba'uu danda'u. Kanaaf hangi bobbaa isaan baasan murteessu jechuudha. Hanga isaan nyaatan hin murteessu. Hanga isaan aannan harmaa argatan hin murteessu. Kan murteessu hanga fincaanii. Torban lamaa booda daa'imman guyyaatti si'a 6 fi isaa ol fincaa'uu qabu jechuudha. Aannan gahaa yoo argatan. Akkasumas ji'a tokko booddee guyyaatti si'a 8 ol fincaa'uu qabu. Guyyaatti jechuun sa'a 24 keessatti. Kanaaf wanti guddaan hanga bobbaa isaan baasan kun ta'in hanga fincaanii isaan fincaanii. Daa'imni tokko torbee lamaa booda guyyaatti si'a 6 hanga si'a 8 isaa ol fincaa'aa jira taanaan aannan gahaa argataa jira jechuudha. Inni garbiraan hirribadha. Daa'imman yoo harma hodhanii quufan, daa'imman sirriitti yoo quufan walitti fufinsaan sa'aatii dheeraa rafu. Akkuma beekaman daa'imman ji'a jalqabaa hanga sa'aatii 18 rafu. Kanaafuu harma haadhaa quufaniiru taanaan walitti fufinsaan sa'aatii 2-3 rafu jechuudha. Osoo gidduutti hin ka'in. Inni garbiroon yeroo harma haadhaa hodhan yeroo isaan aannan liqimsan ni dhaga'ama. Guruchuudhaan yeroo isaan aannan liqimsan haatiin dhageessa jechuudha. Akkasumas immoo aannan afaan daa'imaa irratti mul'ata. So mallattoon kunneen jiraannaan daa'imni aannan gahaa harma haadhaa irraa argataa jira jechuudha. Kanaafuu haadholiin kana hordofuu qabu jechuudha. Daa'imni koo aannan gahaa harma koo keessaa argataa jira hin jiru kan jedhu. Barnoonni irraaf qabadhee jiraadhe kanumadha. Chaanalii kana subscribe gochuun barnoota waa'ee daa'immanii hordofaa. Hedduu galatoomaa.